Biwaaya amantaa gaafattu ijoolleen itti duunanii sagalee ta'uu fedheen suuraa sanarra kaayattu maal achitti hafe. Ati garuu kanuma jettee wanni biraa wanti beektu jira. Dhaggeeffadhu nu meeri. Kennaa yoo ta'e jedhe jechuudha. Anatu fuuchuudha. Mucaa sana naman itti ergadhee dubbachiisaa jira. Yoo dhuguma jaalala si onnee keessaa hin qabaanne piroofaayilii irraa naa kaasii kabaja wajjin suuraadhuma kee irra kaadhota ilma dhiiraati. Yeroo sana deeggarsaa gootee irra keessa kaa'atteetta amma sigaa irraa kaafadhu. Yoo dhuguma garaa keessaa si hin qabaanne yoo fuuchuudha jette immoo kennaan fuudha. Wanti keessi baay'isu maal jechuudha? Maa fuudhinaa jiraa jirtu? Ishiin jedhee kan biraan jedhamu. Maal tabbeen jechuun ani erga fuudhi jettee erga naa yaadde jette nan fuudhaaf immoo mucciyoon sun gara hundaan naataatii amallisii namuusnisii miidhaginnisii beektee akhlaaqnisii naaf ta'a waan ta'eefi natti tolti waan ta'eef ati immoo obboleessa kootii yoo isii fuuchuudha tarii sammuu keessaa yaada keessaa qabaattee jette ansirratti dhufee baamsaa seera nu beektaa laata dur yeroo horii nyaattee wal jifattee jettu tokko dhaqee baamsaadhaan dhokatee jifatee isa tokko injifachiisa sii galee isa akkasii ta'uu barbaadu si'umaaf alaala taatu siittuman si jabeessa jedhee tanan yoo tariillee haasaa wallaaltee jetteetti tarii jijjiirraa bara karaa kana jedhamu hin beektu yoo garaadhaan jaallatte illee duraan miidhamini si barbaanna. Ittiin si himan akka miidhamaanii jirtu jechuudha sababa siitii jechuudha qulqulleessa jechuudha. Kanaa jedheeti waan kana addanaaf baasereeti obboleewwan kee fuulduratti kan Ofiitiin dubbachuudha adda qattee nama naa dubbatta itti naa dubbatta beekaraan na yaada. No, ati qulqulluudatti dhuftee jennaan himatu qulqulluudatti mattee jennaan immoo aarsaan ofiisii qaba lamaa rakkoo hin qabu atumti jechuun yaadni keessiif milkaa'u malee. Gaafa giiftii dhuftee naa hannite nama biratti naa nama wajjin taa'ee moo karakkaru jiru gaafa leenca dhuftee naa hannite namichi gamas dhaabbatu sun illii keessan seenu. Illii keessan seena moo seenu illii keessan seenaa beeku. Inni sunis namni isa jala jirus miskiintichi rakkataan ibiifuu niidhaan qabne kiisha isaa keessaa waan jiru hunda gabbaasee gannaqa jecha. Inni kaanis akkasii gabbaasee gannaqa. Booda waldaaree sun dhufee gabrittiin rabbii waan mana namaa waggaa tokko hojjette halkanuma takkatti teenkiyuu lama qofaan dhabdee deemuu deemti jecha. Takka gabrichi rabbii waan kaampaanii keessa ji'a jaha dalagaa bahee akkasii dhabee deemuudhaa deema. Misi kanaaf shari'aan islaamaa kiishni namaa duwwatuu san didaa jira shari'aan islaamaatii beeka. Kana bira gaddabarra amma kana bira gaddabarra qabxii dhumarratti obboleessi keenya asliin kaase qabxii jabaa tokko jira. Sheekha biraa isiin harka qabaatuun malaa jette. Shuuf. Sheekha biraa isiin harka qabaatuun malaa. Sheekha biraa yoo harka qabaatte yoo sheekni harka san deebisanii fooyyette. Harka deebisuun ammeenyi hin qabu takka. Lammaffaa sheekharratti maaliif duulama waan jedhu kaafteeti. Sheekharratti duulamuu ammallee niin ja'an. Sheekharratti duulamuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو عندموچنا تشبالاتشو بتي الله سلام بنانت لا يهون يالكم ለሊት ላይ ያጋጠመኝን ነገር እስቲ ልንገራችሁ አንዳንድ ሰዎች ባይ ዘ ወይ ሰዎችን እየመከሩ ያን የሚመክሩትን ነገር እዚያ ውስጥ ይወርቃሉና ውስጥ ይወርቃሉና ብዙም ጊዜ ሰዎችን ስመክር ስተኙ ሞባይላችሁን ከራሳችሁ አርቁ ብዬ ነው የምመክረው ሞባይላችሁ አጠገባችሁ እንዳይሆን ምክንያቱም ይህ ችግር ሊከሰት ይችላል በተለይ ቻርጅ ላይ ከሆነ حتى አንዳንዴ እንደምናየው ያው ፍንዳታ ሁላ ሊከሰት ይችላል በሚል ማለት ነው እንዳጋጣሚ ትናንትና ማታ የሆነ ኢስቲክታርም አለ ማለትም ግዴለሽነትም አለ ሞባይል እየተጠቀምኩ ደክሞኛል እተኛለሁ እየተጠቀምኩ እኔ ማስታውሰው እየተጠቀምኩ መተኛቴን ነው ለሊት ውስጥ ስነቃ ምን እንደነቃኝ አላውቅም ትራሴን አነሳው ትራሴን ሳነሳ ጭንቅላቴ ስር ነበር ሞባይሉ የነበረበት የግለት ደረጃ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ሊፈነዳ ጥቂት ነው የቀረው ማለት ይቻላል በጣም ግሎ ነበር በጣም በእጄ ስነካ አቃጠለኝ ወዲያው ቻርጀሩን ነቀልኩት ቻርጁን ነቅዬ ሞባይሉን አጠፋሁት ወዲያው ማለት ነው ምክንያቱም እየሰራ ነበር ዩቲዩብ እየሰራ ነበር استغربت يعني سبحان الله ከዚህ በፊት ሰዎችን ስመክር ከነበረበት ነገር ውስጥ ወድቄ ቢፈነዳ ኖሮስ የሆነ ችግር ይከሰት ነበር ስለዚህ ባካችሁ እንዲህ ካሉ ነገር ተጠንቀቁ ማለትም ኤሌክትሮኒክስ የሆኑ ነገሮችን እየተጠቀማችሁ መተኛትን ተጠንቀቁ አሉ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰዎችን ስትመክሩ ያ የምትመክሩትን ነገር በተቻላችሁ መጠን በደንብ ለመራቅ ሞክሩላችኋለሁ ወበለየፍያ ከተሳቲያ የሮሄዱ የሮና ማፍነሲ ሐዳሙ موبايل خنا فاقر تيرو رفو الاديم تدفر فجيسا يشاتنا ما دام كنا سيحاتي يچ اكتساتي خليس غرغلا موبايل خيان فيد ما رفو خيا يادد هل كولك ريبر راخيتن براتي تكامو مخدا
يرون الخو أكملتين الخاص مخداتنا وان الخاص في بيه رب ما تقول تك الخاص نتاسسي جل إسام موبايل تجري موبايلا فايدة ما راح يسنج أنا جلس ينجر موبايل كتسين بيه يرون موبايل أولين فود إلى فخايا جاء هركنا جوبي كما له هدوء ويجر موبايل يعني صدركات أو هين ساجل جيجا دفيت موبايل دامسي شارجر رابو كاسي يروس رماس يوتيوب بناتوري شارجر رابو كاسي دامسي أكاسي طرف سو نيجي شو بربادي مالي وانا كنا خنا رافقات أدروج الإلكترونيكس يرتي والنوتس لا شارجر فايدة مخنا شارجر رخيصني تفايدة ما رفون دون قرب دار الرافقات أتكلم ما فهم ماس يرون ما فوان تكتكلامتن وان سان كيستي دي بأني خفون نجراس بيخا إذا ما دام تبود إف ما فوان رانا مر أوركتن سنتي دي بأني خفون نجرا الرأي في إجتهم قاري إيش بربادي نم تكو إف دقة بيتني رانا مر أماتني في ديمت خفامي تي جي إف دقة إف صبا أكيف صبني وانسلا رانا ما نما آمن إف كل رانا إف آمن قاري إيش بربادي الله يبارك فيكم نجارنا ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للسقاي لموت يا الشهر أرجين لإسلام مموت الدلو عيكين لموت للسوا بالله منقد شلفتها لشام ودم بقد واستيالون سمعين بقهاد أحدون مؤمن ربي في جتش قلبي والكايته جرا كان جتش دبو وما جدي بسته أبولاتو كيشما ربي دي فالجالته أما اللي روحينك يا في داكي سنتاتو ربي انسنا مررفتو آمين جدايو لقيسني رحمة ما كيسناني نقول كيسي دنيا ديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.